الشمار كفون وتوتون دينا أكم نجا جرت فيدا الرخا هنين كبدي في أكم بيتني جا مشيو بيفتو جانين سن مشيو سن جا أملي جا واحد تو هاسوتي أكم غوري كرتني نبرة جراتي ورد إشينغرتي إسباسو دافتة فتن مي مارفيدن مارفيزون تسنجتي جوتك حالا خميت كده يسيرتي نتي أما غرو جل جرا بكيسين جرتو اتدي عن جرا اتفقات وان أجر اتفقات مي وان اسين جتون تكوشن دقي اسمي وانا جاي بعد لا كانت أجرلين بيأخذي مي لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو فوجمتو دفي ودفو دفيا أكم نجانا قبضني سنين جتشاران تنجا خنو أكنت التيتن دفو جرا أران تنجا ورين الرفسات والتنس الربا هي جلابيت جريتشو وانا الربا ده هنك أبو جيتن تا أبراهيمس جا الرادة لقيت جرا isarraa dalageetin jira jechuudha bakka baanatti sanagaetin jira warreen haka tana dura akkatti Abraahim dubbachaa turtan asbaan isinii jabbalayyan kiyya asbaa hin dhohatinaadha maali onnee qabdanii tana dura ifuu isaaf dubbattanii asin baatanii maa dhokatin satteessa tokko abbaa akkana jetti agartee akkuma gartan kana gartanii jirtanii hedduu tokko dhaadatti haalaan maal lagu dandeessa maalreedha jinni balaa qalaa kan gartee harkaa qabaa nabiree jira ijoolleen cafeetee akka malee gootee amma harka sanne jira hedduu tokko gartee akka isheen itti haasoftu agartanii mee gaamee namni dhimmi dhalaa akkana addunyaatti agartanii beekanii dhalaa ta'ee sadarkaa dhaadannoo isteeppii kana agartanii takka ammallee dhaadannoo isii mee wooma isii kana mee akka dhalatti komintirti majetti mee isin malala mee sirriitti malala mee dhaggeeffadhaa mee waan isin jettu yeroo jootan mee ilaali mee baafadhe furraan dhoorge jechuudha ufin beeka kanaa ayyaana jechuudha nuti maaliif hojjettanii dhufuu hin danda'an mana hayyagaa silaa qayyarde sadoo osoo qayyarratu illee baadde waa takka na godhuu hin danda'an maal na godhuu deddeemtu dhukkoottuun osoo ana godhanii silaa eessan ofirraa sodaaddeewu maal na godhe harka kannee jira nama haganatti harka kanne jeetu unuu yaanne kannee jira jechuudha harka silaa ammaa isinin dhageessisaa qaaman hojii jirra isinin dhageessisaa ture ammaa isinin dhageessisu sagalee isaatu hin dhageessisu mee namni haga tana dura kan narrabsaa turan kuni hordoftoota hundi seenaa hedduu takkaan aaree hedduu takka illee nama gaddisiisaa ammoo kan fedhan arragaa hedduu takka agartee ittiin beeksisaa maallaqa sanillee walitti qabee namni isiin fursiftees jaan tokkos Oromoo fi Amaaraa jaan tokkos Arabni khasiira akka walii galatti kana abdatteeti xarraq barra jetti itti nafne akka nama gartee waan guddaa hojjetetti jaallaas hin jaadha jechuun isii kun gartee kun waan hin taane akka jaartii isaa bira hin dheenye jaartii isaa bira tasuma isii dhiisuu qabaa kana hundaa suuti mee dhageeffadhaa uumamas mee maal fiddanii jawaar sagalee tahaaf hin jeeba hamne isaa haga tana duraa deeggartanii maarree Abraahim maarreem ciyyoo tana fiddanuu qabdan jechuudha har'as taanas borus taanas hin dhiisuusa amma na harkaa ogalee wama fiddanuu hin qabdan waa takka fiduu hin dandeessan ofirraa callisaa tattaabbalee hin dubbatinaadha. Akkasii gaa hordoftoota hundi seenaa hedduu takka gartee laaltan jeetii yaada coontuma hedduu takka garaan guddii garuu na agartee harkaa hin qabaa jaartii isu malee waan jaartii isaa Abrahaam jaartii isu takka hin jiru waa takkaas fidduu harkuuf teessi waan itti bisu teenyu balaa isiin gartee xiqqoo fudhatu tun waan guddaa itti ta'u ta'a gurra laalinaa harkuuf teenyu waan godhu teenyu walumaan waan dhageenyu isiniif ibsina ni gartanii hanga gartee viidiyoo biraatiin isii gartee isis qabnee hidhaa amma gubboos kanneetiin jira iskaraaf isii qabna jenii maallaqa gatii gartee hanga duuraalaa 500 takka fidinaan jaanii sanis itti geesseetiin harkuuf teessanii isisanis bikka arra isa itteeti kana itti hidhamuuf teessi hedduu takka
ni gartanii nurra laayinaa garuu miidhaa boodamiinuuf akka nurra laalle jechuudha. Nagatti hanga walitti himutti shamaa harka fuunis ni jaa viidiyoo irratti walitti himutti.